harkan kennu'an abdi muradhee barsii qabaannaan kophanan dhiistuu jabbaruu kiyya summa abdannaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hortaa fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu akka miidhagaa qabdanii jala jirtu isin jecha akkasuma warri amantii kiristaanaallee ashamaa harka fuunee isin jecha kun akkuma nyaata nyaanni hadhaa soomni guyyaa sagalee fi deemaa ani amma halkan keessatti waraabu jira. Shunkurtii quncisu jira wallahi nyaadhee hafxirii gaafa jiru ganamallee yookaan hin dhaqqabu jedhee yaada murada namaa wayii jechuudha. Anis wannan account baano za ku sige maxxanse namni abbaan barbaadan sadaqachuu dandeettan anaan godhee namaa geessullee naaf sawwaaba anaanis ajriidha isinifillee ajriidhaan jee eeddota kananii nama bira dhaabbachuu barbaadan jedheetiin maxxanse akkasuma kana keessaa amboorraayii micattiin tuni jechuudha maqaa keenyaan waaminaan jette amboorraayii bakki jiraattu Suudiidha. Kanaafi waa godhuu qabdaa roozaa waan nuti kana godhinaan jettee natti ergite akkasuma kaayisiin jetteen alatti shilingiin takka birriin kudhanii akkanatti hin tarretti wallahi laazim isinii galee wanna takka jaallatee abbaan woo namaa godhe malee wanna kana isaan amaanaa namaan jeen nama nyaate rabbiin nyaataa jedhanii rabbiin nama amaanaa keessanirraa tiikullee rabbiin haa godhu akkasuma kunoo takka jedhee namni hundinuu kan warra ergitanii tartiibumarraan isin gadhiisaa deema nama wanni godhachuudha. Kanaafuu akkuma aftiree ka'een kun shunkurtii ta'ee cirataa jira. Wallahi shunkurtii hedduun naafanatti fakkaatti osoo booyi Oromootiya ijji naqaqaraa ijji xiyyan jirtu chaayinaadha ijji xiqqishu takka qabaaf xiqqishu asirratti guddatti milafatti narra yuun jirtuyyuu anuu bakka isiin seentee dhabee jechuudha. Shunkurtiin nafitte akkasuma waxii dalaguu hin deema foonillee bitee jira. Foon keetti jira waa hunda mallaqa isiitiin waa hunda hatta jiraan waan godhu hunda isaallee mallaqa isiitiin bitee ruuzillee akkasumatti ishigiidhaan jira waa hunda shunkurtii mallaqa isiitiin bitee haqa isiitii kanaaf hortaa akkamitti kiyya yaada murata isii akka rabbiin nuuf ga'uu fi du'aa inaaf godhaa fi namni hin miidhamne jiru miidhaa hedduu nama hedduu qaba kanaaf hanga xumura lafaa tura isiniin jira. Ganatti mirallee bitee jira ganatti mirallee sunnaan fedhiti sadii jedhanii sana isa saniin dirqama addaan baasuu qaba inshaallah yoo rabbiin alafisee hanga nama shantamaaf jedhee yoo hunda safarii waa hunda bitee qopheessee jira kanaaf hanga walitti deebinutti nagaan tura amma shunkurtii quncisu jira. Billahi rabbil aalamiin rabbiin kiyyaa warra baasee nama hedduu kana jeen hunduma keessan tartiibaan yaada murada keessan isiniif gadhiisa waraqarra barreeffadhee isinii jira waltaaf kabajamtoota keenya rabbi isinirraa jaallatu akkasuma qimamii mana madaaniitii fi namni biyya hundarra jirtan Ameerikaarraa fi biyya hundarraa rabbiin bakka isin baastanii isinii haa buusu isinii jecha roozaa keessanii inshaallah amaanaa keessan eegdee humna kiyyaan sadaqa gaafa isin amma waan takka bittanii ni waan anqara yaadisan na wajjin gootanii anis humna kiyyaanii ni sadaqadha. Kanaaf furdaa kabajamtoota keenya hanga xumura nafaana turaa isiniin jedha inshaallah. Kanaaf maalita wajji dalagu jira. Akkasuma kabajamtoota keenya dhufeera wallaahi wabillahi kadhadhabe subhanallah. Alhamdulillah mishii rakkoo hin jiru. Walillee godheetiin jira ammoo amma hanga sanii timira jechuun sunnaan ture sadii isaa walitti kabajamtoota keenya kana dhukkube bismillah timirallee birrii isiitiin bitee ashaguu gochuun jiran wanni hunduu hadhaa birrii miqoo amboon yoo sanii kun amma safaree 50 firee 50 Jiru nyaatti godhanii baay'eetti jiru. Kunoo biddeen adda hin mul'atu. Isinitti as jira. Dhabuu hin danda'u wallaahi eenyuun qabuma nambaadha asir. Ammas hin danda'u namallee hin qabu wallaahi nama naa qarqar jechuudha. Kanaaf kunoo timirallee hanguma ta'e hafa ofirri isii geessee dhibaa rabbii dubbachuu waayitota kanaaf galatoomii akkasuma firee lama bitee ashaguu hin deema. Isi daiti mira le fire sadi dan akkasitti keessa godhe ashagee fire nama shanta inda hade fire shashan godhu fi laata gaa way karana faccita
Waaw kini tokko fasaafara ganne ilaala. Wanni godhu guddin keessa kaayee walitti ashaqaa jechuudha. Wanni kan kunoo simirallee birrii isiitiin bite jechuudha. Hawwatta hundaa bishaan darbala shan bite. Wanni hunduu achi wallaahi laazim waan isii waraqaa irra qabadee deemaa sila. Kana kaatee bira bishaan ittiin ashaquu fi kaga rabbinaa dandeessee firee meeqa firee shashan godhu laata bismillah. Hingga hari firee shashan hin badala nama shantama bismillah honaan ta'e. Ya Rabbi na barakachisi. Kana si orta kawajan no kemarin kita fikir agak nahat nah kurang pinggir ya bawa ke kana ini kabarat dabali nama berakan na kami kiri mereka kudan tidak yang pertama hak pero kan lalang dia pada yang pakat. Aku serba kan, mungkin mana pinggir aku tu. Dan buku. Kuno, fresh entah mau bulu pecok kenapa? Fresh entah lah. Fresh ni dan angin durang kan sesuatu aku dah ada. Fresh ni nunggu aja. Kita ni. Ini semua lagi ada. Arbadi. Kuno aku mau argi sini fresh entah macam shani bani. Fresh entah macam cuda. Kuno fresh entah macam song kuda. Itu sudah. Entah macam entah macam fresh macam entah macam cuda. Timur ke sejarah samsung ke sejarah kesemua agak terkenal kontra pokok posisinya memang gurih kau fi fresh entah macam cuda. الحمد لله الذي أنعم علينا شهر رمضان الذي جعل علينا النعمة في كل زمان، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا. الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا. السلام عليكم ورحمة الله ربران أقاه الحمد لله بقر قسني يا أكي في الله بريد مسلمان أكن إله وبريد كرهان إسلام والله ربي سنؤكن فشكر لله من لا قري محمد رسول الله صلوات الله وسلام الله على نبينا واغفر لنا ولوالدينا. ربي نبراس كرائسا غاري داندي قجل ما مصطفى المختاري دين سان أفكن بركان من بحري نئما في الأتما كان انقمن داري يا بكم صدقا كلام الجباري يا قولي خالق اتكم من النار رحمن كتاتك أتن براري نتن دلني نوفت الدواري تقوى النجاري إلهي إيمانا واغفر لنا ولوالدينا. إسلام ما جتون يو قلبي الراكات مسلم ندوغادا كالرب صدات دبين بكا كنا أبات جبات فكم البؤا قبا كبفان فكات كاولي بولين سافا لا ديني تات كايادا فجيدان دين الرافقات ميقب عربي مكا سلامانيات كبدي حجتو دين في الربات كاردين برتو باشون تلفات بدين حجتو في سر الجرات يا جرو دنيا وانقدا كم تاتي هم ترتي بيتا يرو رفتي كاتي يا نمدين باتي حجتو إسيانا